انتول واو اجل Layni gartan kun laga Suudii fi Yaman jidduu jiru jireenyi ilmaan Oromoo akka ta'e kun olaalaame ijoollee babbareedduun tunutti rakkoo biyyaa jechuudha mootummaa biyyiitu rakkoosiiti biyyaa oofe ijoolleen xixiqqoon silaarraa biyyaaf waa gootu hayyuu biyyaa taatu beekaa biyyaa taatu laga Suudii fi Yaman kana jidduu dhumu jiran. Gurbaan galatan kunis itti gaafatamaa dallaalaatiin isaa koddaa qabatee bishaan dhabee dhaabbachuu jira. Saliifuu isaas firraa eeguu qabdan. Laaf bishaan kana waan inni qabu hunda jireenyi biyya Suudii akkana qaba ilmaan Oromoo Suudii fitti naqira. Suudii jechuun biyya teenya. Biyya teessan qotadha. Laalmee bishaan raammoo kana waraabbatama mucaan bareedaan kun. Jechuudha gaafa biyya isaanii jiru ayilaantiin malee hin qabu. Salaam malee amma laal jiruu waan itti geessite mee laala yaa buleeyyan ilmaan Oromoo. Saliifuu gargaarsaa tattamaa nama Suudii deemu akka rasaasa nuu bittan fixu qabna. Karabbaanee. Kun olaa bishaan tortoraan akkana dhugu jira laal. Mee garaan isin danda'u amma anuu garaan na dhukkubeeti. La ilaaha illallah. Sunis laal kun olaa amma laal huccuu amata sadii miicachuu jira jechuudha. Jireenyi biyya teenyaa nama gaddisiisa. Yemanii fi Suudii tana jidduu. Saliifuu ilmaan Oromoo taariba jechuun dhukkuba. Dhukkuba karoonaati taariba jechuun taariba dhiisa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.